Jara keenya kam jirtu fayyaa nagaa isin badhaadhaa bakka jirtan alaamanaan baga jiraattan Oromoonni maal jedhan nama sa'aan gaaraa dakaan lagaa margaan jedhanii akkas jedhan jechuudha. Malaman gaggabaabsee jira tokko haala dirree dhawaa deemu jiru lamada haala ambaasiin Itoophiyaa magaalaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa godhu jirtu jechuudha. Bara maraataan uummata tokko keessa dhalate maraataa yoo yeroon firraan qabne waan ajaa'ibaa firfirsee lafa balleessaa jedhan. Maraataa yookaan amalaan qaban yookaan mana hidhaan naqan kanuma shanshalataan hidhan jechuudha. Maraataa waan biraa godhuu hin dandeenye. Haa ta'u mee karaa dirree dhawaa tanatti hin deebi'amu. Oromoo taane waan dhalannee fi wanni Oromoo kun nu guba, wanni Oromoo kun nu balbalcha, wanni Oromoo kun nu dhaga'ama jechuudha. Silaa saba Oromoo irraa dhalachuu baanne balbala teenya cufannee teenya jechuudha. Waan dhageenyus gurra irraa duuchannaa waan agarruus ijarraa hidhachaa jiraannaa jechuudha. Garuu waan saba kanarraa dhalanneef usnee taa'uu hin dandeenye. Usnee taa'uu hin dandeenyu ni dubbannaa jechuudha. Maaliif lafeen nu dubbannaa jechuu barbaadeeti. Namni gartee rakkoo sabaa odoo arkuu gadadoo sabaa odoo arkuu usee taa'u tokko hagaraan bitame tokko waan adda addaatiin qabame jechuudha. Kanaaf dubbanna waan uummata keenya waan Oromoodha. Rakkoon naannawaa dirree dhawaatti amma dura dhalatte obboleettii teenya talakkuu garaa qabdu ajjeefame jechuudha. Adiyyuu Haayidii naannawa Soomaaliitiin. Nama tokko haadha garuu ilmaan lama garaa keessa jira nama sadiitu ajjeefame jechuudha. Lubbuu nama sadiitu ajjeefame. Namni kun gaafa hidhame guyyaa muraasa booda bahee jechuudha. Maaliif jechuu barbaade asirratti ijoolleen Oromoo tanaannaa dirree dhawaa mana hidhaa jirtu maaliif akka mana hidhaa keessa bahuu hin dandeenye asirratti waan akeekuu jira jechuudha. Biyya teenyatti naannawaan an dhaladhe Oromiyaa cufa keessa wal fakkaata tahaa. An intala baadiyyaatti kumaan deddeebi'ee jiru warri keenya ooyiruu qotata. Maagata huurii hidhanna. Huurii bishaanii. Huurii tan hoggaa hidhan maagata baasan akka ooyiruuleen dhuydu. Yoo tokko dhufee maagata namaa cabse namni wali bu'a. Obboleeyyan wali bu'anii hoggaa wali bu'anii wal madeessan akkatti wal araarfatanii jira jechuudha. Yoo yookaan sibiilaan dhawe yookaan uuma tokkoon dhawe namni kun miidhame shaffee ja'aniiti mana galchanii nama dhawame kana hadhaadhiyyanii korbeessa ta'uu hoolaa ta'u akkuma dandeettii warra dhaweessanitti gurbaa shaffifatanii jechuudha. Wal'aannatan dhinfatan jechuudha. Haa ta'u har'a lubbuun nama sadii haadha takka keessa gaafa baatu nama moosareedhaa namni je'een hin jiru jechuudha. Amma maaliin dhagaa afaan obboleettiirraa gumaa ja'anii fidanii ijoollee xixiqqoodha kannanii deemanii ja'an hagan takka Oromoon tuffatame. Oromoon lubbuun Oromoodha. Lubbuu hantuutaa hin geessu jechuudha biyya san keessatti. Nama ajjeefame. Lubbuu lama tagaraa jirtuu fi lubbuu takka nama sadii ka ajjeefame. Ka ajjeese san warra ol'aantummaa naannawaa sanii qabu waan ta'eef mana hidhaa keessa less than 24 hours da'aa 24 gaditti mana hidhaatii bahee galee garuu muciyyoo teenya ta'a ilmaan lama garaa jiru wajjin karaa akhiraa galte warri Oromoodha ifiin jedhu maallaqa fidanii ijoollee hulaa mana dura jirtu yookaan nama ijoollee xiqqoo mana jirtutti gumaadha jedhanii kannanii jechuudha. Gumaan seera itti kannan qaba akka itti kannan qaba akka itti fudhatamus qaba jechuudha. Dhugaa walii himuudhaaf obboleeyyan muciyyoo teenya ta'aa hiramtee rabbi jannataan haa qananneessu ilmoo lama garaa qabdi. Namni ilmoodhaa wajjin addunyaa sanarraa ulfaan gale nama jannataati. Nama jannataati. Rabbiin jannata keessatti haa qananneessuun jedha. Warri dhugumatti fira intaraati obboleettii teenya taduu teeteettanii namni isii akkasii ajjeesse bilisa bahee gumaasa yoo fudhattan isinuu warra dhiigasii dhugee jechuudha. Maaliif gumaan seera itti bahuu qaba waan ta'eef gumaan akka itti kafalamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Amma gaarra dirree dhawaa keessatti waan deemu jiru ni agarra. Itti aanaa xashiidha eenyu maqaansa
Adam Farah ifi warqee namicha Amaaraa san Tamasgan Xurunee itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ka Soomaalii ka Dirree Dhawaa ifi Mustafaa ka Ogaadeen san jechuudha Dirree Dhawaa. Dirree Dhawaa biyya abbaan qaburratti jeroonni kun kaan Soomaalirraa kaan Isarraa kaan Amaararraa dhufee asitti Oromoorratti murtii du'a murteessaa jiranii jechuudha. Joolleen Oromoo tamana hidhaa seente jara kanaatu biyya tana bulchu jiraa joolleen teenya mana hidhaatii hin baane jechuudha. Akkana beekuun namarra jiraata. Fakkeessee bulaan keenya ka Dirree Dhawaa bulchu he is good for nothing. Fayya bareed alaa araddaa dheeraan akka shankooraa san bu'aa takkan qabu jechuudha Oromoodhaaf waa takkan godhu. Inni yoo Oromootti murtiin du'aa dabarte waraqaa san mallattee isaaf ajjeesaa jedhee. Yoo namni tokko dhufee Oromoo ajjeesee hidhame seenuu hidhii jedhaniin jechuudha dheqee hidha. Kanuma Jawaar keenya. Fayya bareed keenya ka alaa araddaa san dhedheeraateetuma deemee ilma Oromootiitu Dirree Dhawaa bulchuu jira. It is good ilmi Oromoo bulchu. Garuu ilmi Oromoo ka Dirree Dhawaa bulchu meeshaa ta'uu irra hin jiraatu. It shouldn't be property nama tokko ta'uun irra hin jiraatu. Yoo mirga ummata isaatiif dubbachuu hin dandeenye lafa isaata gurguramtu taatamtu ta alagaan dhufte irra marihattu yoo dhaabuu hin dandeenye yoo beleettii isaa ta ganda isaa keessatti ajjeesanii namichi ajjeessaa 24 gadi hidhaabee dhiigni kun dhiiga kiyyaa ka dhiiga kana dhangalaas seera dhihaachuu qaba yoo hin jenne bulchuunsaa maali gatiinsaa gatii tokkoon qabuu jechuudha. Kanaaf dhiigni obboleettii teenyaatu bahuu qaba. Kara kaanii abbaa gadaa jedhan. Abbaa gadaa naannawa Edmonton kana abbaa gadaa Kanadaati inni abbaa gadaa Afran Qallooti miti. Afran Qalloo walitti dhufee filate abbaa gadaa kana bakka hin buufanne jechuudha. Abbaa gadaa biyya Kanadaa magaalaa Edmontoni. Namichi kun ilmaan qaba biyya alaati. He is a Canadian citizen Kanadaati. Ilmaan isaa Kanadaadha jiraatan. Ilmaan isaa nagaa nyaatanii dhuganii mana nagaa keessa jiranii jechuudha. Garuu inni lubbuu Oromooti irratti qoosaa jechuudha. Lafa Oromoo irra qoosaa jechuudha. Inni yoo lafti san guutuun mammaramtee alagaaf kannamteehu biyya lammaffaa Kanadaadha qabaa jechuudha katti galu. Ilmaan Oromoo naannawa sanii yoo beelaan du'an ilmaan isaa Kanadaadha jiranii jechuudha wal farsistamii keessa jiranii ni nyaatan. Ilmaan Oromoo waggaa achi rasaasan ajjeefaman ilmaan isaa Kanadaadha jiranii meedikaala tola ta'een wallaanamanii jechuudha. Kanaaf dhiiga Oromootti hin taphatinaa. Mootummaan cubbamaan kun citizenni biyya alaa biyya tiyya keessattis paartii siyaasaa irra qooda fudhachuu hin danda'u jedha. Warra sodaatu akkas jedhan warra sodaatu warra challenge no godhan jedhuun citizen keessan deebisaa koottaati dorgomaa jedhan. Warra garuu akka meeshaa olii gad ergachuu barbaadu citizen biyya fedhanii yoo qabaatan it's okay. Seenanii fakkeessanii mootummaa fakkeessaa faarsee bulaa baanan kana tahuu dandeenye jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo balaa isin as deemtu eeggadha. Wanni arra akkas taphaan laaltan kun boru gatiidha isin kafalchiisa jechuudha. Kalamata magaalaa mi'eessoo maaltu ta'u jira. Dhagaan mi'eessoo irra kaayame san ka Mustafeenii fi Adam Farahii fi eenyu Xurunee Tamasgan Xurunee kaayan san ka maaliiti. Dhagaa maaliiti. Maaliif mi'eessoo irra dhagaan kaayamuu barbaachisa. Mi'eessoo hangamta akka fagaatte laga Hawaashirra. Dhumatti maal seetan lukkuun killeen suuta miila baaftii jedhan. Amma Dirree Dhawaa dhagaan kaayame mi'eessoo kaayame kadhumaa eessarra daangaan Soomaalii ta'uu deema bishaan Hawaashirratti jechuudha. Hawaashii gatteenyaan achirra dhufti jechuudha. Bareedduun teenya caaltuu isaanii jara san cinaadha dhaabbatti. Caaltuu ilmaan kee Austraaliyaa jiran. They are Australian citizens. Biitti ati gurgurtee ilmaan malee hambisuu deemtu tun joollee Oromoo heegaree isaanii dukkanoomsaa jirtaa jechuudha. Ati yeroo feetat dhayxee ilmaan kee laalta sistema gaarii keessa jiranii baroomsa gaarii arkatanii biyya nagaa jiran. Garuu ilmaan Oromoo heegare kara itti garagalu hin qabne irratti lafa gurguraa jirtaa jechuudha jara kana wajjin.
dhagaalee bu'uuraa kan dhadhaabdanii deemtanii dhadhaabaa jirtan kana maaliif akka dhaabaa jirtan Oromootti himtanii? Maaliif akka dhagaaleen kun dhaabbachaa jiru? Hin himnee jechuudha Oromoodhatti. Okay. So, kaniin jechuu barbaadu asirratti ummanni Oromoodhaa yoo ammaan ka'ee waan deemu jiru kana hin laallanne. Yoo ammaan ka'ee haala jiru kana asii fi achi hin laalle boru balaa guddootu Oromoo dhufaa jechuudha. Balaa guddootu Oromoo dhufaa jechuudha. Kakara kaanii kadhuma ambaasiin Itoophiyaa ta Keeniyaa jirtu warra Ogaadeen yaamte lafa Oromoo lafa Baalee kanniteef yoom abjuu keessaa bahan warri Ogaadeenis yoom mana makkana keessaa baha mootummaan biltsiginnaatuunis tahaanii fi kaan asii wali buuftutun yoom mana makkana keessaa baati. Ambaasii Itoophiyaa ka Keeniyaa jiruu miti. Warra Ogaadeen United Nations wali qabdee yoo UN New York fiddee isinii mallatteessite lafa Oromoo fudhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkuma abjoottanii jiraattan. Wanni kun biltsiginnaa wanni jedhamtuun kolkoleen kiiloo 40 teessutun saboota waliin neexu malee biyya gaggeessuu hin dandeessu. Asii Afarii fi Soomaalii waliin neexi, asii Amaaraa fi Tigree waliin neexi, asii Soomaalee fi Oromoo waliin neexi. Akkana jiruusii dheereeffattii jechuudha. So, small knowledge is very dangerous. Beekumsi xiqqaan gaaga'ama guddaadha fidaa jechuudha. Wanni amma biyya teenya qabatee jiru kana. Soomaliin tun akka ijoolleetii beeyta waan takkatti kannite olu taali jettee hangam takka akka olu taaltu laallattu jechuudha. Wal guurrattee ambaasii Itoophiyaa Keeniyaadha jette. Lafti Oromoodha haga paarlamaa xashiitirraa haga ambaasii Keeniyaatti gurguramaa jirti jechuudha. Lafa Oromoo abbaan fedhe irra mallatteessu namni fudhachuu danda'u hin jiru. Abbaan fedhe waadaa seene namni kannuu danda'u hin jiru jechuudha. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Dheengaddaas gaafa lafa Booranaa kutanii Soomaalii Mustafeen kileem godhe. Mustafeen irraa himite ka dhufe. Mustafeen onne saniin godhu hin qabu. Namicha kiiloo 4 taa'u ka Oromoo ama 1,000 if booda deebi'ee cabsa je'esaniitu kana uume jechuudha. Dhiini Oromoo dhangala'uun biltsiginnaadhaaf feestaadha. It is celebration. Maaliif qeeroo kaleessa angoorra isaan fidde hanga irraa hafe qeeroo sanirraa hoggaa julmaa dhaabanii rashanan agarraa jechuudha. Hoggaa julmaa dhaabanii fixan agarraa jechuudha. Biltsiginnaadhaaf dargaggeessi Oromoo mata gurreen tokko Oromiyaa keessa jiraachuun isaaf dhukkubbii mataati. Kanaaf maal godhuu qaba? Asii Soomaaliidhaan nagabbarii waan ati feetuun sii godhaa ati na cinaa dhaabbadhu jee hawaalaa Soomaalii warra maallaqa ergu kan akka jirutti mootummaa kiiloo 4 kana gabbaraa jiranii jechuudha.